نوري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم زمان وقينا فيارة جرتا جرى الحمد لله. مالك جل تاو ما جرا ها تاو ما تجرا ما ندلقو او تاجرتا ايه نجا قبدا نجا قبتك كم الحمد لله بلو ربي ما شاء الله ما نسي لك كاكا ودسون غير واسمو جرا تاي سور دفات سيلا وان فدي غبوي سيلا ما تو سينكي ولتي جن نمني براهم نما سيلا نما غرتني سيلا مالر ونر اما تفسير الاسني ولا ولس علوم مجرتان سني فينيخا ولا وانا كنت ولا نيخ تايت ناس غبا ولا سنيخ سيلا ونر كاكا بدو قرطا افان رمو ولا هاي ما بيسا ومن نقول سمارا كده ويادي ويما دي تاب ملينا لما قلت شاكايس يسنران ديمان متماك نون هاي مرات وانت لا هرار السلام عليكم. وعليكم السلام. مراتو أكيد دمارو نجيا فيادا في والله جرتا مقاختي لا ما كافي يا ولدي دوبا ما مراتو ولا توبلوتي جاتي بريدو تنا نجارو في مقبتك تاكي كاس كويني كرني جرتا مالي جرتا ترتزلا ترى نجارو في ما شاء الله. ايه سجلت سود العربية أجرا لا يسي جرتا أكست هذا مقاس الريد سعودي مقالة تمكن ريادين جرا ها ريادين جرا ريادي سكنتا سار تودا نفينكا Oke, ya rekam ke bumali wala gerra. ولا قرتني انيو Kau adiar lupa. لا تقف ايه ستي ولا قر Hah? انا ما بتاعتي كم ينتو لا تقف ولا قر اتني دفتاي ايه سندفال Lubra lupa ya baru kau. Setelah mana? ها Setelah mana aja itu kagak benar tuh. استغفر الله. بردل خربنا طلب على بنت مال Mereka gue ya. ما فيديو بنا طلب دوتين Ciso tinjra lugaran di mana? انخينات كيف وصون ترميك اسبوع برا تبدو ترميك ati sodin do to hi si talab na hi na talab da na tukuf barana jinar ka bawnu jabate gir hi si talab na nan talabina an sudi umran do katita kan wadu fe umra da gati aksumat tin di bakar mana inuma ubalinya kina masa di afuri ginda gaw dira kurta kan kana fudanne dubin jajabdu si talab na hi do to hi na talabu talab ni kanan dalab Meu sahara hangatu ishi birangana masamalle hangatu Waye. akami nagami Jirta zaman. mahali gilt Mama tinjir wallahi. duba aka heruma petatis Mala herum nama herum sisu jirta. eh But
No reefu laayivii jalatti namni guutuun zammaanoo anjaa mindinoo. Yoom? Reefu laayivii seene. Warri laayivii kanuma barna jalatti sangaatu labu nuuf dinaan jiran akka sira gatuuf. Wallahi namni guutuun zammaanoo fidi. Hay maaltu waan hin beekne dhufee jeetiin. Dhiira hangaatuun eete maaliif nu dhiista? Dhiira hangaatuun idan namni qofoo kaate dhiira. Qofoo kaatinatti. Hashim na waste namni amanta na Hashim na jaa namni hangaatu jeene. Baratanii? Wallahi. Hashim hangaatu teenyaa shiitaa sirraa bareeda maaliif qofoo kaayita bareedudha wallahi. Ay duba maali godhu duba. Yaa hangaatu teenyaa shiitaa kadhuun wayaa akkanaa tan fa'aa kadhuutaa akkanaati sirraa bareeda. Akkanatti hin bareedamu? Qofoodhaa tunis? No. Akka bareedanii ijoollee teenya akka maaliif isin dirqidha wanni shiita? Si magaalumna jennee ture yoom naa bitti duba ishiin qaalee. Si qofaa miti bara si qofaa miti ijoollee teenya. Gizee khirrii takka baasan qofarraa hin dandeenyu bara akkanuma dadhabne. Akkanuma dadhabne. Na qofaa miti reegaruu. Yeroo iddoon sitti hime ati tun bareedduudha yaa'u taa'e Mana raggatte. Biyya teenya jetti malee beektaa namni akka fedhe ta'uu mirga qaba silaa. Nuti amma warra mirga kan kee tuqe akka bakka biratti akka intarnaashinaal akka addunyaatti yoo yaa'an. Osuma beeksistuu hidhaasi? Nama mirga kee tuqe namni akka fedhe ta'ee jiraatuu ni danda'a. Walaakin garuu kanaa sanfaa beektaa balleessitanii jirtanii bar suuraa waggaa lama dura atuuna dubbattee turte fuulanii poosatanii naa arrabsanii aaree sanbata irra deebi'eetiin poosateef ga'anis. Akkasiisa awwa namni keenya dilii nama naqaba. Wallahi lazim ani beektaa asitti dubbareetu mallaaleetu man callisee malee suuraan sanii tagaafa duraan sirba kiyya gallakkisatu maaliif akkana uffatanii ganaa baqaa yoo sirba akkasii daa'ee dibnaa mina jetteen turre. Osoo Naayiroobii jiruutii si dawwalee obboleettii maaliif bidee dhufa. Amma suuraa sanii qofoon kaayyatiin ijaaba anaa si bita siin hin jenne. Wallahi si biteetiin dhufa iqaamaa fi ijaaba ati feetu gosa feete naa si bitee dhufa siin geemoo siin hin jenne. Naan jettee wallahi. Hawaasni kun haa dhagahu. Naan jettee wallahi amma sani suuraa sani fuudhanii ol deebisanii akka haariyaatti feesbuukiin intiniin taane kaza ol deebisanii wallahi namni keenya kun miqqanyaadha ol deebisanii na arrabsan amma suuraa akkana uffattee uffata akkana uffattee maal suuraan gaafa sanarra duulanii na arrabsanii faraqasanii anu rifadhee dhukkubsadhee operaasiyoona ta'ee maal jee tigalee na abaaruu turan amma deebi'anii dammo suuraa gaafa saniitiin gizee poosatan nama naarsanii nama arrabsanii. Dhugaa nama arsanii atillee miira keessan jalaan galin bareeddi. Muka ibsuu kan jeen gaduunis. Ijoolleen teenya beektaa nama jaalatu dubbatti. Arrabni ijoollee teenyaa nama hin beeka faaruudha. Gaafa namni keenya si duule si gorfatu isaati. Dhiisii waan kun sirraan bareedduu teenya qaalii sin jira. Shafoo gizee sin jee bareedduu jechuu isaati. Afaan nama keenyaatti nama haala si jaalatu si lolaa beeka. Ijoollee teenya gaafa si arrabsite wallaahi haalli kun sirraan bareedu. Gorsu jira amma akka yaada isaatti inni si gorsu jira. Arrabaa nama gorsa. Arrabaa miti bar. Laal sitti himu jira wanni kun sirraan bareedu. Ati amma anamma kanumatti yaadan gizeen si sattarattee kana diriyaa kan keessaa godhee akkatti qabatee as jala suuqatee deemu gizeen harku nama qashtii. Deengaddaa ammoo wanti muu jiraa fakkaatee gizee dhaabbattu ni ajaa'iba qumtaa kaayyette. Maali ganti nagaami? Bakka duba ani samman tana aareetiin bakka amma arguma sana illee firaa dhiisee ani maaliif dhiif? In aaree gaa duba. Arguma illee dattaashii tayyee homaa rakkoo qabu namummaan hafuu qabdi. Naannoon ati itti dhallatte illee harargee jaallatus jibbitus harargeedha garuu namummaa. Harargeedha hedduun jaalladha hedduun kabaja garuu immoo sooshaal miidiyaa kanarra na agartee beektaa miti annamni jechuudha. Namni lama yoon amma ati yoo natti dubbattee si garee yoo na lolte yoo na arrabsite illee na gorsitee jirta akka nama tokko osoo na arrabsin keessaan dhuftee na gorsitee si galee gizee hedduu wanni cal jedhu baay'ooti waan fete dubbattu haqanarraa qabu. Duba albaatiin takka haqanarraa hin qabne takka jechuudhaan gaatuun akkam taatee si galee fooloodhaan nama guddifachuudhaaf qofa takka guyyaa takka keessaan dhufee obboleettii wanni kun sirraan bareedu dhiisisiin hin jenne. Akka nama si yaadu tokko dhufee si galee miti arraba fokkosaa sirratti barreessee waan siin jawu akkam gootaan wallahi amma as nagee jechuudha
qaanyi dhiisee bakka namummaa zigaal dhiisee bakka gisa kata kana namni keenya akkana nama godha namni keenya hedduu amala nama keenya irraa dhugaa ammas wanni ati hubachuu qabta akka jira dhugaadha namni keenya siin hubatu nama gorfatu suuta namni daran akka bahee azabni keeti jettee akka ati loltee dirqiidhaan karaa hamaa deemtu si godha namni tasgabbiidhaan nama dubbisee nama gorsullee hin jiru irra bareedduun garuu amma na kafarsiisanii jira maatii iyyuu sodaachuu dhiisee faraqaa isaanii bakka maaluma abba yoona waan naaf galaangatu gangal bira dhaqanii silkii fuudhanii intala ta'e maalidha barka isaan dhufee takka maaliif miyyoo akkam taate maaliif waan akkanaa goote wanni akkanaa kun akkasii miti dhiise akka obboleessaa guyyaa akkanaan jeen beeku ollaayina kana gubbaan sila akka seeratti akka seeratti ati amma nama ama 18 dabaree akkasuu namni abbaan fadhe siin ja'uu hin danda'u namni jiruu isaa akka fadhetti jiraachuu mirga qaba garuu baga naan jechuun si naan rabsu sun taane keessaan dhufee baraniin tun donqooroo miti si galee miti nin qaanfadha yoo keessaan dhufee hangaatu waan kan akkasii miti namni lama sadi naan jee si galee miti aan sheemiin na qaba nama ittiin deddeebu garuu osoo wanta kanatti dubbate lafumaa kee mataa kana gaggalabbatee dhukkeen tana shafoo tana maalitti tana waan safuu keessan jirre takka itti safuudha sun jechaa safuu keessaa beesii arrabsa namni keenya haati san ta'eedha naftu. Dhugaa bakka sanatti xiqqishoo namni keenya ilaalcha gartee pozitiivan namni keenya pozitiiva ta'uu qaba amma jeneraal goonee hin komannu hawaasni nuti wanni isaan akkatti jeniif maal beektaa namni hawaasni ati keessa dhalatte uummanni harargee naannoo ati keessa dhalatte waan keessattuu daaroo labu warri karaa keenyaa kunfaan xiqqishoo ija laafaa zigaal qabaa inni sodaataa sanumaaf uumas jaalataniif malee an negatiiva illee jibbiinsa jeetu arraba isaaniitiif jibbiinsa jee fudhadheen beeku garuu ani postiin an godilleen ati akka obboleettii tokkatti amma dura sitti himeetiin jira waan kana keessaa bahi akka aara jala gortee namni keenya bar namni keenya nama fayyaa qabu ni maraacha fayyaa qabu ara dhugumaan nama maraachanii amma suuraan san suuraa waggaa lama dura arrabaan bullucuna godhanii an dhiisee maaliif amma irra deebi'anii fosi wayina arrabsan akkasitti warri arrabsitan miyyootan obboleettii teessan nasihaadhaamaaf daran akka namni waan hamaa keessa seenuun godhina jajjabeessan hanga isin waan hamtuurra nama jajjabeessan kan irratti nama jajjabeessitan as deebisa dhaggeeffadhaan obboleettii teessanii rakkoo ishiin qabdu gaafaddaan rakkoo maal sappoortii si godhuu dandeenya waan kana keessaa bahe osoon fadhiin waan biraa keessa seentee jirta obboleettiiti osoon fadhiin rakkoo waan dilata akka seenetee jirta maal helpis godhuu qabdu biizines waan dalaguu feetu jira waan akkanarra dalaga waan rabbiin hin jaalanne kanarratti akkanan godhin marree godhi jettanii suuta obsaan nama gorsuu qabdan daran akkanatti wallahi namni keenya jechuudha kaati akka ati keessa jirtuu hin beekne si galee miti naaf gala gaafa an si galee miti waan takka qofa waan uummataatti bu'ee qofa narratti duula malee amma si galee yoo na onlaayinii kanarraa si galee amma guyyaa 15 ani ka guyyaa 15 hidhamee bee warri koomatti jalatti hayyee siragaa jira dhiifama namni kun eessa dhaqee eessa badee maal ta'e namni kun namni bari yoo si gaafate gaafa kaan yoo si arrabsallee haqa sirraa qaba garuu immoo maal keessa jirta akkamii jirta okay akka mateetti kana namni si hin jiru hin jiru si galee miti akkamuma lafaa kee si hogganuu barbaada wanni akkasiin ta'u reemtu jiruunu biiziin wootee jiruun maraachitee sammuu baadhaan dubbiin namaa gisee si wallaahi inde hangaatuuti siimu miyyoo takka gaaf tokko TV tokko irratti argeetan irra hedduu dubartii wanni rakkootti naqu waan ishiin irraan fakkaanne keessa wanni galchu aaraa fi rakkoodha namni keenya kana understand hin godhu dubartiin hundi jireenya akka namaa jiraatuu ni feeti kabajaadhaan haadha manaa taateetis safuu ishee eeggattee waa hunda jiraatuu ni feeti because nama jabaa qabaachuu qabdi hawaasa jabaa qalbii nama hin cabsine hawaasa mooraalii nama hin tuuine Keessaafuu namni keenya dubartiidhaaf ilaalcha qaba bareedaa godhachuu qaba. Ati obboleettii tiyya fedhu akka fedhe haa ta'u aara jalan gorin namni ammas sodaa rabbii qabaachuu qaba namaa miti rabbi sodaachuu qaba rakkoonni jirti rakkoo takka takka illee ni obsan. Sirri. Laal keessattuu nama dubartii ifiiniif jiraachiftu takka yaadatti kannuun jireenya kana keessatti ni ulfaata garuu ati yoo nama yaada gaarii ilaalcha gaarii qabdu ati nama tokko hawaasa keenya nama jajjabaa lama sadii wajjin yoo mari'atte hangaatuuti miidiyaan tun namoonni fayyadamnaa miidiyaa kanarraa waan harkan hin qabnu beeka seefin hima fooloowummaa fi feemasummallee waan takka namaan gootu jiruu namaan taatu wanni tun jiruu namaa balleessitiiu. Jiruu battuu
warri miidiyaa amma fooloo gurguddaa qabu hundi takkaa warra sammuun nagaa qabdu miti. Rakkoo gosa adda addaa tanatti dhufu mariyyoo kana nuun beeksiftu feemasummaa waan guddoo seetee keessaan si arrabsuu jira. Nama akkanaatiin nu jalaa rakkate nu maxxansi maarree. Hawaasa kiyya uummata kiyya kana keessaan sagaleen qabaa itteetuma xeeruma yoo daleedde malee. Beekamtiin waan akkasii nagaa namaa kan nu miti. Inuma warra fooloo nama kudhan 20 qabuutu sammuu nagaatiin jiraatu jira. Kanaafuu bu'aa kan kee guddaa yoo biizinasa farratti yoo barumsa kan kee wanni maali gaa biizinasa mataa kan keeti yoo banachuu feete fa'aa yaada akkasii farra sheer wajji goonee itti obboleeyyanii waan gartee safuu qaama qullaa waan kana kanallee baasuu baattee anamma badii sirraa hamtuu miliyoona takka hin qabu jechuun ati waan nama biraatiin waan namni godhu jiru miliyoona takka wanni miti umaatii miti namni gaariif godhee illee nama hamaa akkasii godhuun sirrii miti ilmi namaanii dogongoraa garuu bakka sin fakkaanne dhaabbachuun qabdu wangaatu teenya ati bareedduudha hawaasa bareedaa keessaa baatee mtooma si jaalannuuf malee nama akka nama normaalatti jibba takka wallahi jibba siin qabu. Jibba siin qabu. Wallahi ni beekan. Bakka guddaan si qabu. Ammallee waan feeterratti nama sappoorti si godhu. Feetu